Jirra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota YB irraa oduu qabanne isiniif dhiyaanne oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiti. Godina Harargee Ba'aa magaalaa Harar keessatti humni poolisii addaa Oromiyaa fi humni poolisii addaa naannoo Hararii guyyaa kaleessaa qeerroo lama rukutuun lamaan keessaa tokko battalumatti wal qabatee guyyaa irraantanaa Harar keessatti fi naannoo Harar guutuu keessatti hiriirri mormii qeerroo Oromootiin gaggeeffamaa oole. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Ba'aa magaalaa Harar keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa fi poolisiin humna addaa naannoo Hararii guyyaa kaleessaa qeerroo Oromoo lama rasaasaan rukutanii turan. Qeerroo lamaan kana keessaa tokko battalumatti wal qabatee guyyaa irraantanaa mormiin naannoo Hararii fi godina naannoo Hararii hunda keessatti mormiin dhalateeti jira. Bakka hiriirri mormii keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa magaalaan Shankoor takka yoo taatu magaalaa Shankoor keessatti hiriira gaggeessuun mormii sirna nafxanyaa mormuun mootummaan kun ammatti nurraa kaanuti afaan qawweetiin humbullu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hatattamaan amma hiikamuu qaban jechuudhaan ummanni naannoo sanii bahanii falmachaa jiran. Haalli gartee khaleefii as jittuu turee fi waan nagaafattiin fillee galatoomaadhaa miidiyaa OYB'dha. Ani magaalaa Arattanyaa irraa yeroo gartee inni dhawumisan bira jiraachullee baadhu sanboota dhaqqabee hanga mana himaatullee dhagee jillaalee suuraallee isin kaasuu yaalii godhee hin dandeenye haalli irratti dhawumee mucaan qeerroodhaa jimaa bitatuuf isirraa wal ta'aa jira. Isinis gartee haala jimaan itti jalaa jiruu deema jechuudhaan waraanaa gartee raayyaa ittisa biyyaa itti yaamuudhaan akkasitti rasaasa itti bananii mucaa garaa facaasanii sinjaa. Tati ammoo gartee mucaan kaanis miilaa fi kana dawaa hawwataa gantaayyaa miti kan ijaan argee sanboota akkan gartee argetti mana akamaa hoyyosfaanaa ture dhaqee ilaalee kaateenaadhaan akkasumaan hojjamee jira. Arra wayyaadhaa halee gartee raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin Oromiyaa hattaa poolisii Hararilleen gartee ganda weerarsaa fi dursiisaa jirti hattaa mataa kiyyaa kan gartee dukkaana banee maaliif gartee hin cuufne maaliif hin banne jechuudhaan mana ashagaa jiranii maaliif gartee nama gartee dabarsitanii muukanii jechuudhaan qondaaltota mootummaa keessa jiru sabboontoota jira isaanillee hidhaa jiran qeerroo gartee jaartan jechuudhaan qeerroo manarra deemaa guuraa jiran haalli keessa jiru haala Harar silaa gartee magaalaa qabsoodhaan beekamtu turte haala immoo safuudhaaf dubbatuu hin dandeenye keessa mootummaan akka yaannuuf akka gartee afaan isii mucaalaa tarkaanfii fi meetiratti tarkaanfii fudhataa jiran. Qaceelloo ittiin qaba qeerroo gartee Oromiyaatii miti qeerroo Hararii dhaamsa qaba. Dhaamsi nan qeerroo Hararii qabu akka Harargeen gartee qabsaawaa jirtuu fi hawwataa fakkeenyi godhannee hirnaa fi jiruu fi baddeessaa fakkeenya fudhannu haramaa fakkeenya fudhannutti Harar garuu qabsoon isiidha. Saquu kadhabde jechuu kiyya odoon tahin nuti hedduu laafannee silaa Jawaar gartee guyyaa gartee baatii takkaa baatii lamaa miti sagandii takkaa achi turuudhaaf nyaannee dhuguun nuti tolu ture maal jennaan haala jaalachuu nu dhaga'ama haala gartee tartiiboo waliigaluu wal quba qabaachuu dhabuu namni tokko yoo tokkoome gartee abbaan fedhellee ni mootu nuti gartee nuti tokkoomuu dhabuu keenyaattuu waraannee gidduu seenuu danda'e tokkoo mootummaa maallaqa afalanii warri jimaa bobbaasanii qeerroo irratti gartee tarkaanfii fudhachiisaa jiranii jira jechuudha naggaadummaan. Dhaamsi nan dhaamuuf yaa Oromoo yeroon tunis ni dabartii mootummaanis ni kufa waa hundi ni dabra waan hin dabarre akkan seene namoota maali seenaan isin komatti seenaan akka nun komanneef immoo nuti tokkummaa fi qabsoo dandeetti fufsiisuu osoo gartee Jawaar gartee Oromoo bira qotee obboleessa keenya gartee osoo gartee intala ilma haatiin galtee utuu taate namoota rafeen bulu. Garuu inni ilmoo haadhaa fi abbaa caalaadha. Qeerroo fi uummata kijjan qaba rabbii gadi jedhee biyya galee nuti garuu arreessa jirra safuu. Godina Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa gandoota hundarratti sababa ilaalcha bilxiginnaa fudhachuu didan qofaaf ji'oota lamaa oliif namoonni hedduu mana hidhaa keessatti akka dararamaa jiran namni nuti achirraa dubbisne waa'ee bitti himanii jiran bal'ina oduu kana akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa gandoota hundarratti sababa ilaalcha bilxiginnaa fudhachuu didan qofaaf namoonni hedduun mana hidhaatti akka dararamaa jiran namni nuti
achirraa dubbisnee YB'tti himaniiti jiran. Namoonni mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kun baatii lamaa oliif asoo mana murtiitti hin dhiyaatin akka rakkachaa jiran illee ni dubbatan. Hawaasni naannoo sanii maaliif mana murtiitti hin dhiyeessine gizee ja'anii nuti dhimmi isaanii olirraa nutti kanname jechuudhaan hawaasatti qoosaa jiran poolisiin naannoo sanii namoota mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Godina Harargee Baanaa Cinaaqsan Araddaa Koroolaa Jaamtuun beekamtu keessatti tarkaanfii gara jabummaa uummata keenya irratti waraanni Haayiliyyuu poolisii Somaalee fudhachuudhaan namoota 6 lubbuu ilmaan Oromoo battalumatti kan galaafate ta'uu namni achirraa dubbisnee YB'tti himanii jiran. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Baanaa Cinaaqsan Araddaa Koroolaa Jaamtuun beekamtu keessatti tarkaanfiin gara jabummaa uummata keenya irratti fudhachuudhaan waraanni liyyuu haayilii Somaalee kun lubbuu ilmaan Oromoo 6 battalumatti kan galaafate ta'uu namni achirraa dubbisnee YB'tti himan. Waan nama ajaa'ibu namoonni kun baqattoota waggaa lamaan dura naannoo Somaaleerraa baqatanii mana barnootaa keessa qubatanii jiranidha. Haalli isaan achi keessatti dabarsaa jiranis hedduu ulfaataadha. Ammallee achi keessatti rakkinni isaan mudachaa jiru akka malee waan nama yaaddeessu jechuun dubbatan. Itti dabaluunis akka dhaamsaatti kan dubbatan abboottiin qabeenyaa tokko fi daldaltoonni Jimaa Aanaa Jaarsoo fi Aanaa Cinaaqsan warra dhiiga lammii keessanii gubbaan tarkaanfattanii yeroo ammaan tanaa Jimaa karaa naannoo Somaalee fe'aa jirtan akka nurraa dhaabbattan jechuun qeerroon naannoo sanii dhaamsa isaanii dabarfataniiti jiran. Godina Harargee Baanaa Fadis magaalaa Facaatuu magaalaan tun Awwadaa xiqqoo jaamuun beekamtu keessatti guyyaa irraan tana waraanni gabroonfata Abiyyi qeerroo tokko akka wareege namni achirraa dubbisne nutti himee jira. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Baanaa Fadis magaalaa Facaatuu keessatti guyyaa kaleessaa qeerroo maqaan isaa Gammadaa Diinaa Haajii jaamu waraanni mootummaa akka ajjeese namni achirraa dubbisnee YB'tti himanii jiran. Akka namni kun ja'utti qeerroon maqaan isaa Gammadaa jaamu kun shufeera makiinaa waan ta'eef labsii qeerroo Oromoo hin dabsu jechuudhaan waan dalaguu dide qofaaf waraanni mootummaa kootuu dalagi jechuudhaan inni jalaa dinnaan akka rasaasaan dhawanii battalumatti ajjeesan jechuun nutti himanii jiran. Akkasuma magaalaa Facaatuu fi Aanaa Fadis hunda keessatti waraanni mootummaa akka kaambiititti qubatee waan jiruuf uummanni naannoo san jiru haala yaaddeessaa keessa jira jechuun dubbatan. Oduu ammaan tana gama keessaatiin nu bira ga'e godina Harargee Bahaa magaalaa Harar Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul keessatti hiriira mormii qeerroon gaggeessite irratti waraanni mootummaa nama 2 rukutuu isaanii namni nuti achirraa dubbisne nutti himanii jiran. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Bahaa magaalaa Harar Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul keessatti yeroo ammaan tana waraanni gabroonfataa Abiyyi nama 2 akka rukute nu bira gaheeti jira. Akka namni nuti achirraa dubbisne YB'tti himanitti ijoolleen tun umriin isaanii waggaa 16 gad yoo ta'an badii tokkoon alatti waraanni mootummaa Abiyyi waan takka osoo hin balleessin akka rasaasaan rukutan dubbatan. Namoonni dhawaman kun ammaaf mana yaalaa keessatti akka yaalamaa jiruus nutti himanii jiran. Namoonni dhawaman kun maqaan isaanii Abdoo Yuusuf nama jaamuu fi Hamzaa Burqaa nama jaamu akka malee miidhamanii jiran jechuun dubbatan. Ammallee itti dabaluun haalli naannoo san keessa jiru hedduu ulfaataa fi ummanni keenya hundi mana dhiisanii akka manarraa baqatanii fi waraanni mootummaa akka ummata keenya hiraarsaa jiru dubbatan. Iddoo suqul jaamutti dhufanii buufatanii ijoollee kan hawaasa nagayaan taa'u jiru kan keessa dhukaasa itti banuu eegalan dhukaasa meeshaalee guddoo buufatanii dhukaasa itti banuu jalqabanii achumaan hawaasni deebisuu eegalee ilaa uroota keessaa fi karaarraa baasanii ilaa hawaasa ganda keessaa baasanii hedduu reebaa turanii kana keessatti ijoolleen lameen kan bira taasisaan dhoomte ammaan tana namni lameen dhoome Harar hospitaala Joglaatti yaala argachuu jira. Ijoollee nama 2 dhoome maqaan isaaniitis Abduu Yuusuf fi Hamzaa Burqaa ijoollee jaamtuu 2 dhoome. Tokko garaa kana yaaddarra walirra dhoome. Mucaan lammataa immoo harkarra saalanii jiree ammaan tana hospitaala jiranii yaala argachuu jiranii. Ammallee yeroo amma diimu jiru kanatti raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaa lafa makiinaadhaa bu'anii lafa ganda seenuu jiranii ganda doorsisuu jiranii. Humna dabalataa gubbarraan hidhaa jiranii akka malee doorsisan uummanni ganda keessa yaa'ee amma gaaratti baqatee gaaree jira. Haalli jiru baay'ee ulfaata jechuu barbaadeetti walumaa galatti. Ijoolleen umriin isaanii waggaa 16 ta'a lachuu walumaa galatti tokko waggaa 16 kaan immoo waggaa 18 kan inni ta'a. Nuti wanti dhaamachuu barbaannu qeerroon biyya keessaatis akkatti jiru qabsoodha.
du'a fi ajjechaa deebichi qawwee dhuhaasni kun waan dhibboota nu deebisaatii miti qabsoo kan jetti fufti hanga uummanni Oromoo hiree murteeffannaa mataa isaa argatutti hanga uummanni Oromoo bilisoomutti itti fufti namni gaadduus tuma jira ajjeefamuu rasaa kutamuu reebamuu kun waan akkuma uummata Oromoo guutuu irratti gaggeeffamaa jiru gocha ammaa gaggeeffamu gocha jeenosaayitii kuukaa sanyiiti abadan gaayibootan jennu hanga bilisummaa argannutti hanga hayyoonni keenyaa fi Jowaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa hundinuu hidhaabanii Oromiyaan bilisoomtutti qabsoo kan jetti fufa uummanni Oromootis habiyyaalaatis sagalee nuti halkanii guyyaa sagalee nu ta'uu qaba habiyya keessaatis walqoo qabaanee tokkummaadhaan falmachuu qabna falmiidha qabsoo jira kanumaan itti fufuu barbaadna jechuu barbaadeeti. Amma wanti adda godhu keessaa tokko ilaa masgiida mana amantii masgiida hunda cabsanii seenaniiti ijoollee nagaa keessa jirtu reebanii wayii saamaa jira nama tokko keessa wanni hedduu uummata amma caasa aanaati wajjin wal ta'eeti waraannoo uummata reebu jiru caasa aanaadhaatis basaastota jira beektaa ganda hunda keessa basaastota qaba basaastota kanaatu poolisii fi kanaatu waraana kana qabatee gandaraan deemu jiru amma galgala yaa'an ganama yaa'an gisee hunda ganda dhufanii doorsan ilaa hatta mana amantii hunda seenanii mana amantii hundatti keessatti uummata nagaadhaan diin barachuu jiru reebu jiranii waraanni akka malee nu doorsisu jira meeshaa gurguddaa buufatanii dhukaasa ilaa ganamarraa ilaa amma dhukaasu jiranii waan akka malee nama wanta godhu nama manni yaa'ee amma ganda baqatee jira hawaasni nagaa ta'u haawwan qarreen ijoolleen daa'imman hundi baqatee gaara jira haalli jiru haala ulfaataadha uummanni Oromoo hundi kana qofa qabaatee nu wajjin dhaabbachuu qaba jechuu barbaadeeti galatooma. Godina Arsii lixaa gada basaasaa keessatti guyyaarraan tanaaf fulbaana 9 bara 2020 qarreen Oromoo hiriira mormii baaniiti jiran hiriira kanarratti dhaadannoolee garaagaraatillee dhageessifameeti jira bal'ina oduu kana akkatti anti simbiraan geenya. Godina Arsii lixaanaa gada basaas waqiin xaraa keessatti guyyaa fulbaana 9 bara 2020 qeerroon Oromoo hiriira mormii bahaniiti jiran hiriira mormii kanarratti dhaadannooleen garaagaraa akka dhageessifamaa oole namni nuti achirraa dubbisnee waayibbiitti himan dhaadannoolee hiriira kanarratti dhagahamaa oole keessaa gudeeddaan dubartoota Oromoo irratti waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru nurraa haa dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hatattamaan haa hiikamanii waraanni addaa raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa gadhiisee bahuu qaba jechuudhaan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan akka Jawaar Mohaammed kan akka Baqqalaa Garbaa ammatti haal duree tokkoon malatti mana hidhaarraa bahuu qaban jechuudhaan mormii isaanii dhageessifachaa oolan. Toleegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti goolabamaa hanga oduu biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.